kanatti aansuudhaan gabaabinaan waa'ee waldaa Makana Yesuus Burqaa Gaarii ibsuun barbaada. Waldaan Makana Yesuus Burqaa Gaarii waldaa Makana Yesuus Jaalootiin bara 1993 akka lakkoofsa warra Itoophiyaatti waldaa Makana Yesuus Jaalootiin kan hundooftedha. Waldaan kun yeroo hundoofte daasii buufattee akka isheen hundoofte beekamaadha. Baay'ina amantootaa dachaan waan dabalaa dhufe hunduu wal faana waldaa kana keessa taa'anii waaqeffachuudhaaf ammas rakkina ta'e. Dura furmaata fidaa namni kana kee taa'ee waaqeffatu iyyuu eessaa finnaa maaliin jalqabnaa maaliin xumurraa kan jedhamu ture manni sin xumurame namni dhufeetti galee bakki taa'anu ni dhibee jechaadha ammas mana isa kana kee. Kanaaf rakkinni itti bufee jechaadha. Bara 2003 hanga 2015 hanga sa'aatii ammaa rakkoo keessa jiru waan isin yaadachiise seenaa isaa kaasee dhiisa. Kunis amantoonni dhiphina manaarraa kan ka'e baay'ina amantootaarraa kan ka'e raawwii kakuu waaqayyoo yeroo dhufuurraa kan ka'e bakka waliin teenyu kun nu ga'uu dhabuurraa kan ka'e amantoonni gargar facaanee taa'uutti nu saaxile. Kun immoo bona aduun ganna roobaa qorraan amantoota keenya dararaa jira. Sirna iddoo aarsaa tasii raawwatamu ammallee sa'aatii kana isin ilaalaa jira malee goleewwan keenya ala ta'anii danqamaa jiru. Waca bakkee kana daa'immaniin sagalee adda addaa bakkee kana dhaga'amu meeshaan keenya sirrateellee meeshaan gurra namaa bira gaariidhaan ga'uu dadhabuudhaan amantoonni macaafa qulqulluu sirriitti dhaga'aa jiran waaqeffachuuf fedhii qabu waaqeffannaa sirrii waaqeffataa jiran eebuu waaqayyoo qabu mana waaqayyoo dhufu garuu bakkee kee oolanii galu. Kana rakkoo gurguddaan amma nu mudatee jiru jechaadha. Daasii jala buusuutti kaane daasiin nu waldaa naannessinee akkuma argitan kunis furmaata yookaan seenaa baraa isa duraa boqonnaa 29 lakkoofsa 5 irraa kan jedha. Amma gaa eenyutu fedha isaatiin of kennee mana qulqullummaa isa waaqayyoo ijaaramu kanaaf kennaa dhiyeessaree. Amma gaa eenyutu fedha isaatiin of kennee mana qulqullummaa isa waaqayyoo ijaaramu kanaaf kennaa dhiyeessaree jedha. Akkuma beekamu mana akka ijaarrannu waldaa keenya akka bal'ifannu kun waldaa keenya iddoo waaqeffannaati. Mana keenya hundumaadha ituu xinnaa guddaa beekaa wallaalaa sooressaa biyyeessa gargar hin baasin lubbuun kamiyyuu iddootti waaqeffannudha. Isa kana hin bal'ifanna jennee yeroo dheeraadhaaf irratti karoorsinee diizaayinii xumurannee amma gaa ijaarsa jalqabuudhaaf harki walitti rukutamu.
hin jiru, ililleen hin jiru. Dhagaan bu'uuraa gamoo ijaar kan Sinodosii Giddu Galeessaa sabakaa magaalaa Naqamtee keessatti kan argamtu kan waldaa amantoota burqaa gaarii maqaa Waaqayyo Abbaatti kan Ilmaatti kan Hafuura Qulqulluun Waaqayyo tokkoon bu'uurri isaa har'a kaa'amuusaa aboo Waaqayyo naa laateen akkasuma waldaan kiristaanaa kan naa kenneen mirkaneesseera. Akkasumas immoo jaarsolii waldaa waliin ta'anii waan amma ka'ee baay'ee itti hojjechaa jiran kun akkaataa isaan itti adeemuuf ka'an kun waan guddaadha. Dhugaadhumaaf taanaan mana isaa duwwaa dizaayinii manichaa duwwaatu hin taane akkaataan ka'umsaa itti ka'ame iyyuu immoo haaraadha. Baay'ee haaraadha. Waan haaraa. Yeroo baay'ee nuti waanuma tokko godhee goona malee ofii keenyaanii Waaqayyo waan haaraa godha jennee ittiin kaanu sababii ta'eef akkuni xinnoo amma jijjiirameera waldaa kana keessatti. Jijjiiramni dhufe kun immoo itti fufuutu irra jira. Itti guddachuutu irra jira. Adaraa keessan amma akka dandeessan akkuma jilba keessanitti akka Waaqayyo humna isinii kennetti ka'aatii itti hojjedhaa. Ijaaraa yeroo gabaabduu gidduutti yoo nu garboonni isaa kaanee ijaaruu waldaan makaana Yesuus Naqamtee gaafa inni dhaabbatu bakka lallabaa yookiis outreach jennee kan waamnu daaloo ture. Daaloon yeroo sana moggaadha magaalaa keessan turre. Amma kun Waaqayyo Yuunivarsiitii geessee achi dhaabbate. Amma immoo yeroo sana rakkina taanaan moggaate dhaabne. Amma immoo Waaqayyo baranuu fide magaalaa keessatti deebine amma iddoo har'a burqaa gaarii itti argamtu kana irratti waldaan dhaabbachuu danda'eera. Kanaaf Waaqayyo waan guddaa nu gochuusaa fi babal'ina wangeelaa nutti agarsiisa. Amma immoo akkuma jettan kana yeroo bakka lallabaa ta'ee waldaa daaloo jalaa ba'e akka uummata yeroo sanaatti akka baay'ina amantootaa yeroo sanaatti hamma keessatti waaqeffatanii ijaarame ture. Garuu immoo gaafa laalaa deeman immoo daddabalamaa deemee amantoonni immoo baay'ataa dhufanii jennaan immoo irratti immoo fooyya'ee ture jechuudha. Haa ta'uti guddinni wangeelaa karaatti nufu. Guddinni wangeelaa itti fufaa. Guddinni wangeelaa kan itti fufu sababii gurguddaa qaba. Amantoonni dhugaa ba'u. Ijoolleen amantootaa hin dabalamu. Magaalaan Naqamtee baay'ee guddate. Baay'ee guddachuu isaarraa kan ka'e baay'inni uummataa dabaleera. Baay'inni uummataa dabaluun isaarraa kan ka'e immoo naannoo sanatti immoo itti dabaluufe. Kanaafuu kan gumaache maalidha? Magaalaa Naqamtee keessatti Yuunivarsiitii Wallaggaa inni guddaan naannoo kana jira. Kana qofa immoo tun taa'inii kolleejjiin dhuunfaa, yuunivarsiitiin dhuunfaa kan garaagaraa hin jiraatu. Barattoonni fi barsiisonni barachuufis barsiisuudhaaf dhufanii iddoo garaagaraatti gaafa dhufanii naannoon sun immoo iddoo buufataa keessumaati barattoota Wallaggaa Yuunivarsiitii fi barsiisonni Wallaggaa Yuunivarsiitii namoonni gurguddaan kan keessatti argaman ta'ee kana qofa immoo dawwaa utuu hin ta'in guddina kana irratti kan dabala fide namoonni magaalaa keessaa gara baadiyyaatti gara magaalaatti dhufuunsaa magaalichumtu immoo gara baadiyyaatti guddachuunsaa kanarraa kan ka'e immoo namoonni baadiyyaadhaa gara magaalaatti dhufuunsaanii akka baay'ina amantootaa achitti dabalu godheera. Iddoo garaagaraatti namoonni buqqaateedhaan isa ta'u haala garaagaraatti isa ta'u gara magaalaatti dhufanii waan jiraatanii fi buufanni baay'ee isaanii immoo naannoo sana ta'ee jira. Kanaaf iyyuu amma naannoo sanatti waldaan amantoonni baay'achuu isaa irraa kan ka'e waldaan duraan bara sanatti cimaa kan ture. Bara sanatti guddaadha jedhanii kan dhaabanii amma immoo xinnaataa dhufe. Xinnaataa dhufuu isaa irraa kan ka'e immoo akkuma isin agartan iyyuu jechuudha. Akka hundi keenya agarru waa itti fufuudhaafis jaalaniiru. Waa itti fufanii gara fuulduraattis namoonni akka taa'anii fi yaaliin godhameera. Tokkoffaa yeroo dheeraadhaaf kan tajaajilu. Lammaffaa immoo xinnoo yaadurra guddaa yaaduun keenya gaariidha. Amantoota hundumaa kan simachuu danda'u kan keessatti wal arguu danda'anii namoonni al tokko sagalee Waaqayyoo sirriitti hundi isaanii wal arganii akka isaan dhaga'uu danda'anii fi amantoonni immoo ijaanis ilaalaa gurraan dhagaa sagalee Waaqayyoo dhaggeeffatanii faarfannaas dhaggeeffatanii sirna waaqeffannaa geggeeffamus dhaggeeffatanii yoo jedhanii jireenya isaatti namni gammadaa gala. Yoo kanaa achi yoo numa bakka alma taa'ee numa gurruma duwwaadhaan dhaga'ee gala ta'e hormummaan itti dhaga'ama. Keessummaa itti dhaga'ama jechuudha. Hormummaa kanaaf keessummaa kana immoo namoota keessaa baasuun irra jira. Kan immoo kan keessaa baasuu dandeenyu tokkoof tokko mana guddaa ijaarree iddoo tokkotti walitti qabnee akka amantoonni waaqeffatan gochuudha. Uummanni dabalaa deemaa, wangeelli bal'ataa deemaa, sagalee Waaqayyoo garaa namaa bira ga'aa deemaa, warri amanan kun dhugaa ba'aa deemu,
ammayyuu warra fanii amantoota naannoo sanaa uummata naannoo sanaa gara waldaatti fiduun isaa hin hafu. Saba guddaa kanaaf mana guddaa ijaaruun gaariidha. Waldaa guddaadha. Saba guddaadha. Mana guddaatu nu barbaachisa. Sagalee Waaqayyoo Faarsaa Daawit 24 lakkoofsa 1 irraa kan jirume lafti kunii fi waan lafarra kan jiru kan Waaqayyooti jedha. Kan kooti jedhe Waaqayyo kan Waaqayyooti. Kanaafi qabeenyis namnis waan hundumtuu kan Waaqayyooti. Lammaffaan immoo namni Waaqayyo sabni Waaqayyoo sabni kuni kan keessatti waaqeffatu kan Waaqayyooti. Sabni kan Waaqayyoo idda ta'eeti mana Waaqayyoo saba Waaqayyooti ijaara. Iddoo biraatti tokko raawwatee hin dhufu. Mana Waaqayyoo akka inni ijaaramu kan godhanii gatii horii baay'ee qabaannee sooromnee nurraa hafeef miti. Yookiis gatii jireenyumti nu ta'eef miti. Utuma nutti baduuyyuu utuu nutti hir'atuuyyuu mana Waaqayyoo fiixachuun jireenya keenyadha. Amantii keenyadha. Kanaafitu sabni Waaqayyoo waan qaburraa Waaqayyoof hin hiixata. Waaqayyoof gadi yaadamu. Waaqayyoo gadi yaadamu. Maali? Hankeenyayyuu fooyyeffannee jiraanna miti ree? Waaqayyoo guddisnee yaaduutu irra jira mana Waaqayyoo ijaarraa waan ta'eef warri biyya kana keessa jirru, warri naannoo keessa jirru, warri magaalaa keessa jirru, warri waldaa kana keessa jirru utuu of hin qusatin waan Waaqayyo nuuf kennirraa Waaqayyoof laanna. Waaqayyoof laanna. Maaliif Waaqayyoof kennu nama sin yoomsu hagabus nama bushu. Dhaloonni naannoo kana iddoo garaa kan jirtan illee hirmannaa gochuun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif jettanii iddoo sana teessanii horii Waaqayyo isinii kennan hojii Waaqayyoo hojjettu. Warri kaan addanaa lallabu beekamaadha. Warri fagoo jirtan immoo itti quuqama kanaa qabaattanii jaalala mana Waaqayyoo qabaattanii jaalala wangeelaa dhageessanii dheebuu wangeela namaan ga'uu qabaattanii hawwiina wangeela nama biraan ga'uu qabaattanii namni Waaqayyoo immoo dhufee wangeela akka dhaga'u gochuudhaaf manni Waaqayyoo kun akka ijaaramu gochuudhaaf ijoolleen keenya dhiyoo fagoo kan jirtanii dhaloota Naqamtee illee iddoo biraa kan jirtanii biyya keessas biyya alaas kan jirtanii yooma dhaloota Naqamtee ta'uu dhaabattan immoo dhuftanii waldaa kana keessatti waaqeffatanii warra dabartan immoo jirtu kana keessatti waa gumaachuutu barbaachisaadha. Carraa kana yoo darbe immoo hin argannu. Maaliif carraa Waaqayyo bara namaa kennetti waa hojjetu. Yeroo Waaqayyo namaa kennetti hojjetu. Yeroo namaa kennameef carraan namaa kenname yoo darbame carraatti hin deebi'amu. Carraan takkaa dhufti. Carraan dabarraa ittiin deebi'amtu. Carraa argamte immoo lafa hin buusnu. Yoo yaadattani ko bara darbe keessa bara durii isa bara ari'atamaa keessa isa qabdan iyyuu cufaa nuun jedhanii isa qabdan iyyuu diigaa nuun jedhanii baratti diigameef baratti cufamee ture. Amma immoo Waaqayyo baratti ijaaraa nuun jedhu kana nuu fidee magaalaa Naqamtee keessatti waldaa kana ijaaruun keenya immoo carraa gaarii argachuu keenya yoo irratti hojjenne gaariidha waan ta'eef dhimma kana hundumti keenya irratti haa hirmannu. Ofiin qusannu, ofiin waakkannu, Waaqayyoof jennee goonaa. Manni Waaqayyoo haa guddatudha. Namni Waaqayyoon amanee jiraatu immoo ofiis kenne qabeenya isaatiis kenne akka inni manni Waaqayyo ijaaramu bicha barbaade gochuu barbaadan jedhan. Kun itti fayyitee, itti nagaa argattee, inni nagaa dhabe nagaa argatee, inni fayyaa dhabe fayyaa argatu kana nuun akka isaan gargaaran gaafadha.